subscribe, share, like nu goda galatoma. Ammase odeeffannoo nu ga'e qabnam eegam qabsaan Oromoo gameessii fi xiinxallaan siyaasaa Jawar Mahmad fam lagannaa nyaataa irra jiraachuun dhaga'ame. Durataa itti aanaa kafaa'uun obbo Baqaalaa Garbaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin reebichi raawwatamu maddeen keenya naannawaa Maakalaawii odeeffannoo OMN gahaniis jiru. Maddeen keenya naannawaa Maakalaawii jiran haleellaa obbo Baqaalaa Garbaa irratti raawwatameen obbo Baqaalaan hubamutu ibsame. Obbo Baqaalaan tibba darbee kana dura yeroo mana hidhaa turanitti qabsaa'ota biroo irratti reebichii fi haleellaan suukaneessaan raawwatamus ana irratti reebichi raawwatamne jechuun aangawoota biltsiginnaa dallansiisee ture jedhan. Aangawoonni biltsiginnaa nama maqaa TPLF'n badaan kaasuu barbaadu obbo Baqaalaan akka aangawoonni kun barbaadan ta'uu diduun reebichi kun irratti raawwatames jedha maddeen keenya. Obbo Baqaalaa Garbaa fi Jawar Muhammad malee warri kaan eessatti akka hidhaman haga ammaatti wanti beekame jiru. Oduu wal qabateen magaalonni Oromiyaa hedduun hiriira mormii uummataan dhiphataa ooluun ragaaleen ni mul'isu. Magaalonni Amboo, Dirree Dhawaa, Awwadaay, Machaaraa, Ciroo, Shaashamannee, Dodola, Haramayaa, Kaarramillee, Fadis, Burraayyuu, Sulultaa, Laga Xaafoo, Hirna, Adaamaa, Doobbaa, Calanqoo, Qobboo, Baddeessaa, Mi'eessoo, Gudar, Harar, Mooyyalee fi kanneen biroo hedduu keessatti uummanni diddaa isaa dhageessisaa oolee jira. Humnooti nageenyaa mootummaa immoo mormii uummataa kana ukkaamsuuf tarkaanfiiwwan humnaa fudhataa akka oolan ibsamees jira. Namoonni hedduun madaa'uu fi lubbuun darbuu OMN odeeffatee jira. Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti sochiin guututti dhaabbatee akka oolee fi uummanni dallansuusaa lagannaan ibsataa ooluun himame. Sirna awwaalchaa qabsaa aartist Haacaaluu Hundeessaa akka Finfinneetti hin raawwatamne mootummaan dhorkamuun akkasumas osoo gaddaa kana keessa jirru hooggantoota qabsoo Oromoo Jawar Mahmad, obbo Baqaalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi qabsaa'ota biroo hidhuun aggaammiis jabaa saba Oromoo irratti gaggaamame jedhanii jiru. Kutaaleen hawaasaa garagaraa OMN'if yaada isaanii kennaniin mootummaan saffisaan hooggantoota qabsoo Oromoo gadiin dhiisuu taanaan badii guddatu ta'uu jira. Kana ammoo mootummatu itti gaafatamummaa fudhatas jedhanis jiru. Oduu wal qabateen rogeessi miidiyaa hawaasaa Shamsaddiin Xaasii galgala kana humnooti mootummaatiin qabame jedhu maatiin isaa. Egaan daawwattoota keenya haala oolmaa Oromiyaa keessa jiru yeroo gara yerootti jala buunee oduu amma nu ga'een isin biraan geenya. Isinis nu duuka bu'aa. Media Network, subscribe, share, like nu goda galatoma.